seera ba'uu 15 lakkoofsa 25. Yemmus Museen gara waaqayyootti iyyee waaqayyo immoo muka tokko isatti in argisiise. Inni mukicha bishaanicha keessa in buuse bishaanichis in mi'aaye. Ameen. Mee argol gaafadhaa bishaanichis in mi'aaye jedhaa. Kutaa kana gubbaatti seera ba'uu kan jennu kun totaalii ba'uu kan jennu kun macaafota seeraa keessaa isa tokkodha. Haa ta'uyyuu maleessaa kun maal agarsiisaa sabni Israa'el harka warra Fari'oonii qabaa warra Gibxii keessaa isa isaan ba'an kan ittiin ragaa ta'udha. Biyya Gibxii keessatti sabni Israa'el waggaa baay'eedhaaf turanii haa ta'uyyuu maleessaa amma isaan turan keessatti ba'uu tokko 12 kaatanii gaafa dubbiftan gadi qabaa turra ture. Gadi qabaa kana keessatti immoo danuu gadi qabaman maal ta'an jedhaa ittuyyuu guddachaa bal'achaa baay'achaa adeemanii jedha. Waaqayyoon Museetti ergee Museedhaan saba koo gadhiisi jedheetti hima ture. Museen yeroo itti dubbatu Fari'oon immoo qabaa jabeessa ture. Waaqayyoo akka jedhe ani Fari'oonin mataan jabeessaa ati immoo dhaqeetti dubbadhu jedhe. Meenoo isin biraatti himaa Waaqayyoo mataan jabeessa jedhee Musee immoo itti ergee jedhaanii. Ilaa maal jedhe Waaqayyo isa maalaan godhe mataasaa maalaan godhe nan jabeessaa jedhe. Museedhaan immoo maal jedhe dhaqi maal ta'e itti dubbadhu maal jedhiiti saba koo Israa'eliin naaf hojjetanitti maal godhi gannaaf dhiisi jedhiini jedhe. Nama mataa jabaatuuf abdii kutadha. Namni mataa jabaatu isa Waaqayyo biraa deebi'eedha. Waaqayyo maaliif Fari'oonin mataa jabeessa yoo jenne Fari'oon isa dhumaa balleessu barbaade. Museen gaafa dhaqee itti dubbatu inni immoo silaarratu xuubii baay'ee akka isaan hojjetan godha. Yeroo ammas itti inni itti dubbatu waan hundumtuu hammaachaa adeemee isa booda Waaqayyo dha'icha 10 itti ergee fatteedhaan dhukkubaan waameeqaan erga dhee booda bishaan isaan dhugan dhiigatti jijjiire. Gaafa bishaan isaan dhugan kun dhiigatti jijjiiramu isa xumuraa Fari'oon saba kun akka gadhifaman baay'inni isaanii gara namoota 630 kan ta'an Museen Waaqayyo isanitti mettimee qaba warra Gibxii keessa yookaan qaba warra Fari'oon keessa sabni Israa'el ba'an. Yeroo ba'anitti ergaa isaan dhagaan maal kan jedhudha biyya aannaniif damma baasuttiin isin geessa jedha Waaqayyo. Namni hundinuu afaan mi'eeffachaa damma sana yaadaa aannan sana yaadaa galgala damma keenya aannan keenya akka barbaanne bakka jechaa hundumtuu sir jedhee gammachuudhaan mana ka'an. Kararra gaafa bu'an garuu utuma deemanii fuuldura isaanii galana diimaa jira. Booddee isaaniitiin immoo Fari'oontu narkaan baan jedhee konkolaataa fardeenii hidhatee waan hundumaatiin qophaa'ee duukaa bu'e. Waaqayyo immoo nama fuudhee ka'ee takkuma booddeetti deebi'in jedhu fuuldurumatti adeemtadha maleessa. Harka ol kaafattaa namni tokko ergaansii qaba. Fuulduratti adeemta malee sodaattee hin deemtu booddeettati. Ennaan sabni kun akka jedhan gaafa galana diimaa argan Museedhaan ennaan nuyi achitti du'uu wayya turetu qullubbii achi nyaannu maaf achi nu baaftee asitti koo lafoonatti dhumuudhaaf jedhaa jirraa jedhan. Haa ta'u Museen yeroo kana dhaga'u gara Waaqayyootti gaafa iyyuu Waaqayyo Museedhaan maal jedhee amma maaltu sirka jiraa jedhe. Yeroo inni oolaa eegummoo baalarraa uxxiirraa abidda boba'u yeroo arge jalqabee ulicha lafa kaa'ee bofa ta'ee hin qabee ulee ta'e. Ennaan ulee gaafa jedhu ulee kee Musee maal godhe galaana gubbaatti maal godhi diriirsedhee galaanni maal ta'e. Maal ta'e jedha keeyyan ta'e jedha. Fakkeenyaaf yeroo Iyyaasuun laga Yordaanosiin addaan kute maal ta'e jedha walirra tuulame jedha. Maal ta'e jedha walirra tuulame asin darbu garuu maal ta'ani dhufu walumarra tuulama akkamiin jechuudha. Museen garuu
yeroo sana maal ta'e keenyan ta'e utuu akka ammaa kana ta'e yoona TikTok irra jira footoo kaasanis keenyan ta'e sana jechuudha. Amin jedhaa jaarsi jaartiin dadhabaan guddaan lafa kamira ce'an jedha lafa gogaarra ce'an jedha harka ol kaafatta isatti dura keetti ilaalte sodaa sonaa utuu keessatti miidhamin keessa dabarta. Ofirratti raajaa utuun keessatti miidhaminan keessa darba jedha. Nama galaarra haaseef ta'eera. Saboota akka jedhe waaqayyoo Musee eenaan saba kanaan gabii argadhaa ansiniifan lolaa jedhe. Maal argadhaa? Gabii argadhaa eewun lolaa ani siniifan lolaa jedhe. Namni biraatiin gabii argadhuudhaani. Gaabiin jenne gabii waaqossi lolaa jedhaani. Miyor waaqa nolla temanta argol gaafatta isa barana ati gabiiruma argattee teessa waaqa xumureessi agarsiisa. Namni baay'een waan hin xumuruu hin dandeenyetti mataa caba. Kanaaf galala diimaa kana keessa hin ce'an gaafa ce'anii sichi faarfannaa warredhan erga manaa nu baaseedhani kiraara faarfannaa isaanii warri fannisan miiraan fa'an gaafa galana dancitu argan waaw edhan waaqayyoon keenya waaqadhan. Gin waaqayyoo waaqa yeroo hundumaati. Nama simbiraatti maa waaqayyo waaqa yeroo hundumaa faarfatamuudha jedhani. Yeroo galaanni diimaan dura hiriiree booddeetti faroonni argan hundumtu faarfannaa addaan kute gaafa galana ce'an garuu waaw dinqinoodhaan hin faarfatan. Amin jennu maal jedha amma gixximiin ba'ee elaa warra fardeenii bishaan nyaachisee nu ijoollee isaa garuu waaqayyo mo'ichaan ceeseetu faarfannaan ajaa'ibaa ta'e. Amin jedhaa kaa. Hadeemsa baay'ee erga deemanii faarfannaa isa xumuranii ammas erga deemanii booda guyyaa 3 erga deemanii booda bishaan dhaban. Sila bishaantu danqee amma immoo bishaanichuma dhaban. Amin jennu lafa onaadha mucaa duukaa jira horiitu jira re'eetu jira hoolaatu jira saawwan faatu jira wanti dhugamu gaafa dhibamu hundi isaanii Musee irratti mari'atan. Situ akka nu godheedhan sabooddee Museen gara waaqaatti gareenyutti gara waaqaatti iyya dhagaamu iyyuu jedhen dubbadha. Meenuma simbiraatiin iyya dhagaamu iyyinaa jedhanii laasunnaati veeladaa'e. Sabni dhagaa funaanee iyya Museen garuu gara waaqayyotti iyya. Waan baay'eeti iyya anifatti garuu iyya dhagaamu iyyina. Mee warri gaaffii qodar kabul kaafadha iyya dhagaamuun iyyaa deebiin argadha jedha bareessaati. Museen waaqayyoo edheenaan bishaanni nuyi bira geenye kuni dhaggeeffadha adeemsa guyyaa 3 booda bishaan tokko argan. Bishaan kana gaafa argan namni hunduu itti fiige maaliif maal barbaadu bishaan maal argatan bishaan gaafa bira gaan garuu bishaanichi maaliidha hadhaadha. Hadha waan ta'eef gaaffitti ta'ee iyya gar malee akka isheen mattu kana jechuudhaan rakkinarraa rakkinni gaafatti dabalamu waca kaasan. Museen garuu gara waaqatti iyyi. Nama simbiraatiin eessatti iyyaa jirta jedhana gaafadhaa. Allah sweeta la radiabos. Namni baay'een waa'ee politikaa waa'ee siyaasaa waa'ee maawwaa meeqaa fixeera hundumtu iyyaa oola. Anifatti garuu furmaata kan eeggannu waaqa biraati. Yoo waaqa bira darga bal'ifadhaa iyyi koo hin dhagama jedha bareechaati. Saboodde akka jedhe waaqayyo Museedhaan Musee eenaan muka sana ilaalee ija saabane Musee muka tokko arge mukicha fuudhee bishaan keessa gaafa buusu jalqabee bishaanichi maal ta'e minyaa ta'e. Nama 18 waaqayyo wanta ati bira geesse sitti hadhaa'e kana namni eessa jedhe. Warri 18 tokko kanadha namni irratti arga bal'ifadhaa gaayilaa ta'u hojii ta'u jireenya ta'u akka dhe waaqayyo siin minyeessa sitti hadhaa'e. Garaarraa fudhadhu natti nadhaa'u kana booda jedha bareechaati. Innumti natti hadhaa'e naamiyaa jedha bareechaati. Nama 18 waaqayyo ergaa kanatti himtanaan jedhe maalennaa waan itti hadhaa'e minyeessaaf naan jedhe waaqayyo. Haala hadhaa'e jireenya hadhaa'e deemsa hadhaa'e kaayyoo hadhaa'e nam minyeessa jedhe waaqayyo. Biyyas kun dhaga'amu safara lafa ardii hundumaa irratti waaqayyo biyya keenya keessatti waan hadhaa'e minyeessa. Abbaa keef haadha keef lafa lammiin kee jiran warra aadaa bulan waaqayyo minyeesseera kana booda nagaatu ta'a. Sagale jabaadhaan inni hadhaa'e sun naamiyaa'eera jedha bareechaati. Inni jitaa gara waaqayyootti
lafa sittadhaa isii minyaa. Iyya dhagaamu iyyuu waaqayyoo nama gara isaatti iyyuu dhagaa. Amin jennume? Meera sumratti ma waaqayyoo nama gara isaatti iyyuu dhagaa naa jedhaani. Anaanitu waaqayyoo gaaf tokko mallaan jedhee biyya laa deemtaa naan jedhe. Ergaan nama ol fuudhee lafaan immoo yeroo sana biyya laa deemtaadha baadiyyaatti. Innaan bala wadheen utumaan kukkufuun gidduutti mala yaadaa karaa eenyuun deemaan jedhe. Maaliif ani firaan qabu achi nama deemee sin beeku akka makana miidiyaam kanaan iyyuu wantoota tokkos nama sin beeku obbareen namichi kan koo xumure kan na biraa ergaa himaara amma nin jedha badde karaa eenyuun deemu jechuun galeen barbaadani imoo faarraan galee barbaadani yaadamu anuma akka jedhu ammachas natti deebi mallaan jedhee ilaamee dheennaani akkamittan deeman jenneennaan eeyyee dhuguman akka jechaaran jedheen dhiise dheenaan inniti eda galgala dura isaatiif bu'aa bultee qopheesseera jedhe. Harka bal'ifatta ergaa dhageessee akkamittiin ta'a kan jette akka dhe waaqayyo ati natti annan xumuraa jedhe. Laasiyaaba sagalee bareedaadhaan innumtiin itti yaa jiru jedha bareechaati. Imma sana xumuradi bareechi amantiidhaani. Haalleluuyaa. Nama 18tiif akka dhe waaqayyo nattadhaa jettee namatti himattu isa sii minyaa'ee dhufee ifri kee hirmaata dhe waaqayyo. Mee booniitti nama sibira jeeksanii anaaf hojjireenyi naa toleera jedhaani. Naa minyaa'eera jedhaani bareechaati. Waaqayyo eenyuun dhagaa nama gara isaatti hiyyuu dhagaa. Waaqa kadhachaa obboleessan abdatiin, waaqa kadhachaa hiriyyaan ilaaliin, waaqa kadhachaa ekeleen koo Ameerikaa jira obboleessi durbiin abbaa kootiin jedhiin waaqayyo jara caalaa si gargaara. Mee warri firri keessa waaqa jala harka ol kaafadhaa baay'ee. Mee warri immoo waaqayyo fira isinii caalu ይበልጣል ዘመድ ይበልጣል ወንድም አባት ይበልጣል የሚላችሁ ሰገሌ በሬጅ ወለዳ አኒ ሰትን ይሄዳ እኒ ሞየ ኮዳጋ ሄዳ waaqayyo eenyuun dhagaa nama gara isaatti iyyuu dhagaa iyya akkamii iyya dhagaam Macaafni qulqulluun maal jedha waanuma kadhattan akka waan fudhattanitti maal godhaa lakkaa mee bareechaa min jedha natu jechuun namaaf hirgaa ta'an dubbadha kana Sawa afuran darabaa fuudhe namarraa. Sawa nama eegeen ittiin lafa isheen maannoo kobooti ishee moo xaawota aminire isumaaf hin fuudhe. Ennaan arfan ishee maal taate namichi dhufee nan barbaada sawa koo hodhee fudhate. Ani immoo amantiin qaba durumaa fakkii sawa afurii kaaseen bifa ishee wajjin kaasee waaqayyoon kadhadha. Meeqa deem? Afur. Ani immoo meeqan kadhachaa jira? Afur. Intur reka carraa gara canqaa bakka tokko konferensii deemee achitti waaqayyo baay'ee mana gargaaree waaqayyo nama tokkotti simee dubbadhee kan duraan tirran deebi'u achi booda gaba tokko jira arroo jedhamti gabattiin deeme maal bitachuun deema saawwa bituun deema meeqan bitee galee afur meeqan kadhadha dhaggeeffadhaa sammuu koo ta'e malee utuun 8 kadhadheera ta'e amin jennu La namicha tokko jira canqaa magaalaa edan abjuu argee abjuu kootti nitu sangaa tokko bittaaf naan jedhee silaa koo daqee maal jedha lama bittaaf jedha ture mila ani la sadii danda'a mini waaqayyo immoo isa naqee maal jedhanii tokko bittaaf ennaan ganama ribarraa ka'ee mucaan bishaan harkaan buusti saawwaa sangaa qonna qotuu meeqatu bitaa yoo jiru sana ko furu kuma shan dabartu anteef ere kuma furu di bashan ko bare da sabitan je dugaan je ko furu di bashan nadilati agefada maal fin jede hamma iyya keenya amin jennu kudhan barate yoo ta'e kan warra doctorate caala yaadi inni tittiyitu sawaqan lafa umeedha dhugaa wangeela kana nama har'a Fira warra qaban caala boonee jiraatu har'a waaqayyo chaappa tokkoon chaappeessa. Hey la siaba. Zariin kee namni makiina tokko qabu hin jiru yoo ta'e isa baranaa waan caalu namni sirkatti arga.
Jabeessa wanti narkatti argu jedha bareechaati. Ilaa daaba dhugaadha waaqayyoo iyya dhaga'amu warra iyyaniif jiijaatuun ga'in namatu hiriyyaa isaatti bilbilee na gammadii bannaatedha. Na gammadi bakka kadhannaa koo dhagee waaqayyoo naa deebise waaqayyoo. Ameen. Sagalee bareedaadhaan anittiin iyyaa inni immoo dhagaa jedha. Oromoon gaafa mammaaku maal jedha? Yoo abbaan iyyat ollaan maal godha? Birmata. Ati iyyine taanaan namni siin birmatu. Yoo tiyyite immoo eenyu birmata? Gaafa iyyitu yoo ennaa namni hin dhufu. Akka namni dhufu barbaada taanaan keessumaa fuuta. Sirrii miti? Iyya waaqayyotti iyyitu garuu amanteetti iyyita. Inni immoo deebii fide. Harka bal'ifadhu argaa ta'uu sii qaba. Ittanii yaa'edha. Naa deebisa jedhe. Nama lamaaf har'a waatu dhaabata. Eewu dhaabata beektaa? Yesuustu dhaabata. Eewudha iyya wayin nagaa jira. Iyya wayin nagaa jira. Mee qaame mucaa tokkotu iyyaa jira dheesii dhaabata Yesuus. Bareechaa naa dhaabata jedha gayyaati. Dhugaa wangeela kana namatu yeroo xinnoo tokko booda deebiin argadhe dee gooftaa galateeffata. Eewutiyya nama waan barbaadu qabutiyya. Amin jennu. Nama akkamitu gara waaqayyootti iyya beektu nama waan barbaadu qabutiyya. Amin jennu. Isi waan qabdaniif naman gaafattan waan dhabdan nama gaafattu. Luqaas 18:41 nama qaxaleen jiran nan gargaara. Luqaas 18:41 18:41 lakka jedha. Mee gararraadhaa kaasee dubbisu laata? Yesuus Yerikootti yemmuu dhiyaate namicha jaamaan tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Sagalee namoota danuu karichatti dhageenyaan maal akka ta'e warra darbutti jiran gaafate. Isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanitti himan. Kanaaf inni iyyee maal godhe? Iyyee Yesuus ilma Daawit namaari jedheen jedha. Am jedha bareechaati. Maal godhe? Iyyee Yesuus ilma Daawit maal godhe? Namaari gaafa jedhu warri fuula dura adeeman immoo calluma jechisuudhaaf isa ifatan. Inni garuu maal godhe? Iyyee ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit namaari jedhe. Harka bal'ifadhaa. Itti caalchiseen iyyeedha. Na biran darbu jedha. Nama dhaabatuuf qaba waaqayyo. Si dhaabata waaqayyo. Mee naa dhaabata jedha bareechaati. Ittuma caalchisee maal godhe? Inni iyyee. Namoonni garuu maal jedhan? Inni iyyin gabjad hin dubbatiin jedhan. Inni iyyee. Amma jedha bareechaati. Yeroo sanatti Yesuus dhaabbate. Meena san barattee maa? Yeroo sanatti Yesuus jedhaani. Dhaabbatee jedha. Maal jedhe? Namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboome. Wayfiin harka bal'ifadhaa. Nama lamaaf namni hin dhaabbatu. Iyya keeyyuu namni hin dhaga'u. Yesuus garuu dhageessii dhaabbata. Eewudha taalaata waaqayyo. Merka bal'ifadhaa Yesuus naa dhaabatadha bareechaati. Dhuguma nama dhaabatu qaba waaqayyo har'a nama tokkoftu iyya kee dhageessii dhaabatu maal barbaadda? Maal akkan si godhu barbaadda? Gararra fuduti naa dhaabata jedha bareechaati. Dhugaadhaam namatu galateeffata dhiyootti sii dhaabata hin darbu akka nama hin darbu akka firaa hin darbu akka hiriyyaa dhaabateetu waaw yoo ne cuwatti samichaan lukkuudha. Erga dhaabbate booda maal jedhe? Kanarratti Yesuus immoo maal akkan siif godhu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Kanarratti inni agartuu koo akkanaa deebiftu gooftaa koo jedhee deebiseef. Yesuus immoo maal jedhe? Amantiin kee si fayyiseeroo agartuun kee siif haa deebuttiin jedhe. Achuma agartuunsaa deebi'eef namichis waaqayyoof oqubaa dhiyeessaa Yesuus duukaa bu'e. Namni sun hundinuus kana yemmuu argan waaqayyoof galataa galchan. Ameen moo ameen? Harka bal'ifadhaa. Nan iyyaa'edha.
naaf dhaabbata jedha. Amma tu waldaan jalqabe garasitti namni maaliif nu jibba? Iyya mini iyyumaaf nu jibba. Nun immoo iyyinee madeebe argan. Amin jennu? Harka ol kaafattaa. Inni iyyi ta'e si dhaabbata. Mee bareechaa warrumti garaarraa fudhatan du'aani naa dhaabata jedha. Amin jennu? Ani guyyaa lubbuu of keessaa fuudhuun utuu namaa salphatee of ajjeesuu dabarsee beeka. Garuu maal goota of ajjeeftamu? Guyyaa hadhooftu, guyyaa gadi ba'uun namatti hin tolle, guyyaa mana keessa ooluun immoo namatti hin tolle. Imimmaan koo duwwaa dhangalaasee. Ameen. Baay'een boo'i. Saboota agalgaan tokko dhufe waldaa keenya. Mana keenya dhufe naa kadhate. Waaqayyoo imimmaan kee argeera sin jedha. Ata addunyaa irra naannoof taati qorichaa taataa. Awwaa'ee qorichaa ta'uu miniman haala koo yaadaan. Argoo gaafatta yaa nama hin qabne yaa nama gara isaa duwwaatti iyyitu. Haleluuyaa. Dhugaa wangeelaati. Inni namicha jaamaa sanaaf dhaabate Yesuus ammas sii dhaabata. Utiyya gara Waaqaatti yottan nama waan barbaadu qabutiyya. Namni waan barbaadu hin qabne namni Waaqa irraa waan barbaadu hin qabne ni iyya. Lama nama araara barbaadutu iyya Waaqayyotti. An araaraan barbaada. Waaqayyo mana koo takka ni deebuun barbaada. Anaaf Waaqayyoon gidduutti firummaan akka inni ta'uun barbaada namni jedhu gara Waaqayyotti iyya. Meeshaa harka bal'ifadhaa. Araaraan barbaada jedha bareechaati. Meeshaa araara barbaadan. Harkisa mela kattiin qabadha lachuusa. Harkata of duratti qabde kuni biyyoo baachaa nafin eebba habaatu. Maqaa Yesuus namicha Naazreetiin haraarri ganama kana siifa ta'u. Garaarraa araarri naa ta'eera jedha gabareechaati. Namoonni sagal silaa yeroo isin faarfattan dhiyaateera. Yeroo isin achi deemtanii faarfannaa galata faarfattan dhiyaateera. Maatiyos 9:27. Maatiyos 9:27. Yesuus achi ka'ee utuu darbaa jiru jaamonni lama isa duukaa deemanii yaa ilma Daawit nu maari jedhanii iyyan. Maal jedhanii? Nu maari maal jedhan? Iyyan. Inni mana tol gallaan namoonni jaamonni sun isatti dhiyaatan. Yemmuu Yesuus kana gochuu akkan danda'u inaman ture ittiin jennaan isaan immoo eeyyee gooftaa jedhaniin jedha. Amin jedha. Yesuus eenyuun gidduu ture jettanii Fariisota, Giriikota, Saaduqootaan. Jarri kun hundinuu immoo filosoofii garaagaraa qabu. Namni araara namaa godhu hin jiru ani waan amananiif jarri kun immoo maal jedhanii yaa ilma Daawit maal godhan? Nu maari jedhan. Marqoos 2 gubbaatti Yesuus maal jedhe namicha dhagni isaa gar tokko du'een cubbuun kee hundinuu si dhiifameera jennaan namichichi cina isaa gar tokko du'e sun maal ta'e? Hin fayyi. Merkul kafadhaa. Haraarri naa ta'eera jedha bareechaati. Nama fayyuu jirarra. Isa booda maal jedhanii eenyu inni cubbuu namaa dhiisu kun eenyuudha jedhan. Maaliif jennaan haraara gochuu kan danda'u injoonni waa yaadaniif. Ennaa Yesuus maal jedhee kana gochuu akkan danda'u inaman ture ennaan eeyyeedhan. Maal gochuu akkan danda'u jechuudha kuni araara gochuu akkan danda'u. Meeqa urgaadha isin iyyuu araara gochuu akkati dandeessu nana mana jedha isin bareechaati. Inaman taa garaa keerraa mana kee faraarri ta'eera balaan tasaa siif dhala keerraa hin ga'u. Jarri sun lamman achumaan fayyan. Maaltu ta'eefi araaratu ta'eef. Nuusan biraatiin araarri sii ta'eera jedhatti naa himaa. Sadi nama fayyina barbaadutu gara Waaqayyootti iyya. Nama maal barbaadu? Fayyina barbaadu. Nuusan biraatiin ati immoo maal barbaaddaa jedhan na gaafadhaa.
isan boo'ee itti maadhee dhoksaa garaa koo mul'inatti naaf deebise gooftaan kadhaa koo elchaadaa'idhaa maqaansaa seenaa jijjiiraa kunoo haalataa fannaa baadhee jira. Hallelujah. Yerootti boosetti iyyitu namni hin beeku gaafa deebi'u garuu namatti arga. Maatiyus 17:15 yaa gooftaa ilma koo anaaf maarii inni dhukkuba yerootti nama kuffisu tokkoon qabamee baay'ee dhiphachaa jira. Takka takka ibidda keessatti hin kufaa, takka takkas bishaan keessatti hin kufaa. Ani bartoota keetti isa fideera isaan garuu isa fayyisuu hin dandeenye jedhe. Yesuus deebisee isin dhaloota hin amanamneef jal'ananaa amma yoomitti isin wajjin jiraachuun anaaf ta'a amma yoomitti ba'aa anatti taatu mucicha as naa fidaa jedhe. Yesuus afuricha hamaa sanaan ifannaan inni gurbicha keessaa ba'ee gurbichi immoo siima sanaa hin fayye. Amin jedhaa. Namni fayyina barbaadu maal ta'a? Inni iyya. Gara eenyuutti? Gara isa fayyisuu danda'utti. Harka bal'ifadha gara waaqayyootti. Gubaa'ee kana walakkaadha. Namoota hin danda'attanii galgala ganama gara isaatti yaa jirtan. Torbanni kun keessa dhume torban gaddaa mini torban galataati. Mee gararraa yeroon galataa ni dhiyaateera jedha bareechaati. Nama sima jiru kan harka isaa qabaatii isa barbaaddu sana jedhaani. Itti matta jedhaa. Siilaa ta'edhaa. Sii deebisa jedhaa. Harka bal'ifadhaa. Iyya kee dhaga'eessa garaan jabaanne. Iyya kee dhaga'eessa calluman jenne. Yesuus ganama kana sii dhaabbata. Mee bareechaa naa dhaabata jedha bareechaati.